Yerozan ulfaa ka warri jettaniif dhugaan jirtu kun waadha isinii baya ulfaa isoo jirtuudha qabdi Sa'iidoo Roozaa mistirri jiru maali yoo jettanii na gaafattanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu warroota fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdanii jirra jirtu mastummaan keessanuu jechuudha warra amantii biraallee akkamiin nagaa qabdanii jirra jirtu isiniin jechaa fi gattaa yaarakaa akkasii warroota fi kabajamtoota keenyaa wallahi meesii nagaa gaafadhu har'a waan ajaa'ibaa takka gaafii keessan yeroo baay'ee fi gaafii keessanii fi jechoota keessa waa hedduudhaaf isinii deebisuudhaa fi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jirra jirtu bagalii jiraatanii nuti jirra alhamdulillah rabbil alamin deebiin jirra. Akkuma argitanitti Kinoo Roozaa wajjin gaafii nu gaafatu jirtanii gaafii baay'ee nu gaafatu jirtanii gara keessaatiin faa namni xiqqaan fuudhee dubbisaa hin jiru jechuudha. Gara immoo istaappii telegiraama dabalatee jechuudha nam tokkoyyuu deebii hin deebisne maaliifi takka takkaan deebii namaa deebisuu irraa Roozaa qabadhee asirratti dhufee deebii mara keessaniyyuu bakka takkatti maal hin deebisnee jedhee isin jalaa cal'isee jechuudha. Warroonni maal jalaa cal'istaa sa'aadaa maa deebii hin deebisnee warroonni naan jettanii natti aartanii asumaanuu hedduu takka dhiifama narraa taasisanii jedha hordoftoota kiyyaatti isiniif cinqamtan nuuf yaaddan nin beekaa jechuudha. Sirriidhaa beekamaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa tokkoffaa duratti dhiifama narraa ta'a. Maaliif dhiifama isin gaafadhaa jira beektanii Rabbi nama dhiifama namaa godhe dhiifama godhaafi jedhanii. Sisaree maa soqasi? Haadee mudis kasara yaa Koko walii waraabna. Kootu anta anchi nei Amari bukan keessa itti dubbadhu. Iqarrasaalo የሆነ ከልቦች በዚህ ያለ ይቀርጻሉ ያሉ ነው እንደዛ ነው ሌላ ነገር አይደለም ከናፉ ወላይ ዱፍተ ኮቱ ጃሳጃት ይላል ያያያል ሚስ ድሮ ደረጃት ዲስ ካባሻነሲሳ ጅራ ዲጋ ከሳ ማሻነሲስ ጅራ ወርሳ ከበጀምቶ ተከና ወላሂ ተቀልዲ ቀልዲዳ ዋንን isinin jiru takkatti jira tokkoffaa Roozaan dhiifama maa nagaa nu gaafatte maaliif nu gaafatte jechuun keessatti hin oolu hordotaa fi kabajamtoota kiyyaa gaafii Sa'idii fi anaarratti jechuudha hedduu takka warri na yaaddanillee warri na jaallattanillee hedduu takka na cinqabtanii hedduu takka na wajjin rakkatanii hedduu takka na wajjin boo'ii jirtanii hordotaa fi kabajamtoota keenyaa garuu wanni takka wanni isin beekuu qabdanii abbaan akka fedhe jedhe aniin kun Sa'iidoo malee jedhe Sa'iidoon nama malee jedhee fi waan hireen namaa qooddisan hin dhaban jechuudha. Maaliif hiree wanni awwala rabbiin alamaa siif ta'a jedhee siif katabe yoomiyyuu hin dhabdu jechuudha. Kanaafuu wannan dhiifama isin jedhee fi warri naaf jettanii namni hedduun wallahi akka Roozaaf Sa'iidoo wal fuudhanii akka jettanii nama kaa'eetiin salaataa jira. Salaanu jirra akkasin lamaan wal fuutanii isiniin jecha leellii dhaabbachuu jirra. Gattaa isaan adeemtu waan taasisaa ba'aa kana nama wajjin haasaa jira. Kanaafuu isin galee akka isin wal fuutanii akka isin wajjin jiraattanii Roozaan illee akka jiruu gaarii jiraattu jettanii du'aa naa godhaa jirtan. Wallahi maaliif isin jedha dhiifama kaan isin jedhe jechuudha. Isinillee ofii keessanii itti heerumuu fi miti jireenya an jiraadhu isin jiraachuu fi miti akkuma an boqadhuu fi akkuma an jireenya gammachuu jiraadhuu fi akkuma an nama gaarii argadhee bultii keessa taa'ee jiraadhuu fi na hawwitanii kana arrabsitanillee naaf jettanii na arrabsitanii maaliif gowwaa Roozaa ati nama akkanaati akkamitti isin san sodaattee akkana taatee jettanii waytinatti qaayxanii wayti waa hedduunaan jettanii koomintiidha waan fedhanii haa ta'u na ayoona arrabsitanillee anaa fi isin bakka kee buutanii heerumuu fi miti anumattu heerumuudhaaf malee isinii fi miti anaaf yaaddanii kana hunda naan jettan jechuudha. Hordotaa fi kabajamtoota keenyaa hedduu takkanaaf galatooma galata guddaa narraa qabdanii rabbiin sajaa keessan isin haa kafalu anillee jaalladhee osoo hin taane Sa'iidoo baay'ee jaalladha wallahi amma osoo hin taane dhugaa rabbii yoo isin hime yeroo yaman waliin jirru nu abbaa hiyyaraa dhaqee amaanaa na fuudha jechuudha akka isaan wajjin dalaguu mana keenya dhufanii nama lama ta'anii hawwiin kee yeroo duraanillee diraamaa dalaguu fi sirba baasuudha.
yeroo mana barumsaa keessa fa'aa taa'u bakka ho'isan abbaan kiyyaallee na bira hin jiru. Ijoollee yeroo hedduu takka yeroo nama jejjeeqan ni jiranii mitiire. Yeroo sanfaa sirba abbaa kana fa'aa abbaasaa oolaa inni gunguma diraamaa dalaguu hawwii qaba. Sirba baasuu hawwii qaba. Sirba ilaa ammatu barreeffadhe sirba baay'ee qaba garuu ammoo sodaadheetumaan dhiisee jechuudha. Kanaafuu yeroo isaan yaamanitti Sa'idoon abbaa kiyyaa amanaa na fudhatee isaan wajjin dalagee isaan irraa nyaadhee isaan irraa dhugee isaan irraa uffadhee jiraataa ture jechuudha. Sa'idoo osoo rakkadhee ilaa ammaatu isaanuu addaa wallollee waldhiisnullee osoo rakkadhee osoo waan barbaade ta'ee akka haadhaaf abbaa kiyya caalaa isa abdadha jechuudha. Bakka hundattuu akka inni bakka naa bu'ee argamu hedduu takka abdii guddaa irraa qaba jechuudha. Kanaafuu jibbeetii miti hordoftoota fi kabajamtoota kee waan isin galuu qabu jechuudha. Sumayyaan baay'ee jaallatti Sa'idoo. Itti deebi'uuf sodaatte si jaaladhachuuf illee afaan isiirraa ol baastee dubbachuu baay'ee sodaa guddaa irra jirti jechuudha. Dubbachuu sodaatte malee hedduu takka itti deebi'uu fedhii qabdi haala isiirratti. Isiin waa hedduu irraa murtee waa hedduu na haasofsiistee waa hedduu bakka inni jiraan waa baay'ee na haasofsiistee hunda gadi hin dhiistu qalbii qabdi. Irraa mummurtii baay'ee gadi hin dhiiftu viidiyoo jechuudha. Waan silaa nuti seeraan haasofnee waan isaallee dubbanne waa meeqa dubbanneetiin hin jenne irraa murti. Viidiyoo kamaa wanni irraa gadhiiste malee gadi hin dhiistu. Inni ilmaan isaa kana argachuu fi yeroo baay'ee xiyaaraa ture yeroo baay'ee hawwaa ture. Yoo anitti fakkeenyaaf yoo isin osoo akkana isa jaallattu isa barbaaddu tokkoffaa namni nama hin jaallanne nama hin barbaadu. Nama si jaallatuttu si barbaada jechuudha. Namni nama hin jaallanne si jaallatu si jaalatu hin deemu si dhiisaa jechuudha. Kan si jaallatu ammoo si dura si jala deemaa si irraa hafuu hin danda'u si barbaada. Namni jaalala dhugaa namaaf qabu bakka ati jirtu si barbaada. Sirraa hin nafu si bakka siif jecha gatii baay'ee kafaluu danda'a jechuudha jaalalaaf jechuudha. Kanaafuu isiin tuni bada akkam naan jedhanii isaan hojii deebi'e namni maan naan jedha akkam naan jedha jetteetiin callisu jirti malee Sa'idoo itti deebi'uu fedhii qabdi. Akkasuma osoo isin itti deebi'uu fedhii qabdu haadha ilmaan isaati ijoollee tana osoo hedduu arguudhaaf Sa'idoon akkana dheebbatu ijoollee tana wajjin jiraachuuf hedduu osoo dheebbatu osoo ani itti heerumeetiin hin booda jedhee way hamiliin isii cabdi. Way dammotu ijoollee tana sababa ani isatti heerumin isaa kana yoo ijoollee tana argisiisuu dhabdi jechaadhaaf malee ani waan biraatiif illee miti sodaaf illee miti Sumayyaan waasi gootii shiboo sanillee kun akkuma agartan saadaan irraa baastee turte Sumayyaa waasi gootii wanni sun waa qaba jettan Allah rabbi tokkocha yoo rabbiin alamaa irraa hin dhufne ilmi namaa waa nama godhuu hin danda'u. Maaliif sin jedha beektaa kun shirkiidha ani asla wallahi kana jalatti amanee hin deemu. Osoo kana jala akka amanee deemu taate waa hedduu ta'uu danda'a waa hedduu arguu danda'a. Maaliif sin jedha beektan wallahi shakku qalbiin keenya shakkitu diina kee wajjidhaan taa'ee nyaadee ni dhuga. Diini kee wajjidhaan taa'ee nyaasa. Maaliif sammuun kee shakkina keessaa hin qabdu. Rabbiin alama harka namaatiin qabri galta yoo naan jedhe harkuma namaatiin qabri gala. Harkuma isaatiin wanti hunduu ta'ama rabbiitii mitiire. Kanaaf namaaf jedhee wanni hin jedhu alallahi rabbi tokko jedhee rabbii kiyya wajjin jiraadha. Rabbii kiyya itti uf kanna inni lafatti na gatu gaafa isatti uf kenne rabbi lafatti nama hin gatu beeka. Bitire garuu ammootu yoo shakkee anamma fakkeenyaaf Sumayyaan tun waan gootee bakka abilii sanitti waan gootee yoo shakkii keessa seene dhibamuu danda'a. Dhibamuus danda'a. Waan tokko ta'uus ta'a waswaasa ta'uu danda'a. Waswaasamuu danda'a jechuudha yoo namni kun waan godhe jedhe. Rabbii alamaa malee namni waa nama godhu gonkumattuu hin danda'amu kijiba. Kuni sheexaana. Kuni kalaama haqqal sheexaani kun isinii galee hin shakkina. Shakki ilmi namaa harkaan akkasina godhee maanna nyaachisee siiriina nyaachisee namni ta'uu danda'a. Anamma gaafa sheeka bira dhaqee isheen waa hedduu naan jedhanii turan. Garuu maal inni ree tawakkaltu alallah hin jedhee jiraata. Maaliif ree rabbi kiyyatti uf kanne isaan na uume isa na jiraachise isumaan na ajjeesaa isumattuu fayyaa dhabeellee isumaan na dhabsiisaan beeka malee ilma namaatiif jedhee hin beeku. Kanaafillee jedhee shakkee hin beeku. Deebi'ee ammoo sa'aadan baay'ee takka shakkitee galgaluma yeroo musin ani narraa baastee guyyaallee dhukadhee godhannaanii asii viidiyoo nu gadhiifamee ture narraa baastee turte jechuudha.
Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hin shakkinaa ani homaan ta'u yoo rabbi irraa na katabamte wanni takka wanni ani irraa hafu hin jiru katabaa rabbiiti wanni martinu jechuudha. Itti aansee ammootu jiru. Saidoo kana wanni an sodaadhi jira wanni isin hin beekne jira dubbii mistiraa an Saidoo kanarraa sodaadhi illee ni jirti. Wanni sun maali yoo jettan tokkoffaa ani takka lama hamileen keenya cabxee jirti. Onniin kiyatu madooyte jirti. Ani yeroon booyu imimmaan kiyya malee nam wanni imimmaan asirra ganna jigu malee wanni keessa kiyya qabbaneessu gonkumattuu jiru addunyaarraa hin jiru jechuudha. Abbaan fedhe waan fedhe osoo naa ta'e abbaan fedhe makiinaa qabaatee fooqii qabaatee miliyeenara yoo ta'e wanni onni kiyya keenya kan qabbaneessu imimmaan kiyya qofaadha jechuudha. Wanni waan hunda na sabbarsiisu imimmaan kiyya kana qofa jechuudha. Isinii galee wanna biraatti beeku jechuudha. Maaliif sodaa qabdi Saidoo Roozaa mistirri hin jiru maali yoo jettanii na gaafattanii Saidoo osoma ana akkana waliin dhaabbaddu dhalaa biraa akkana dhufnaan dhalama sanduuqa. Giddiin qabdanii as deebisan Saidoo dhalaara. Wallahi dhuguma bara osoma dhalaan bareeduma miti daruuralee ni jannata fakkaatu Saidoo bira jirtu. Saidoo osoo isin bira jirtanii osoo adama fakkiin akkana bira dhaabbaddu akkana laali Saidoo maal laalta ma Saidoo maal achi goota isin jettanii laa achi wanni niyyaa wayina kutee wallahi wabillahi hordoftoota kabajamtoota niyyaa wayina kutee bar waan san laalaatiin hin jira bar jedha tabiraa isin rufti asinis rufti akkana wadduu kalaala asinis yoo boota akkana wadduu kalaala dhalaa kanarraa Saidoo ni indeeffatu haala kanaan osoma Saidootu dabalanii Saidoo hoo dhalaan takka dhuftu akkana duuka zooru yoo takka illee dhuftu garaana duuka zooru isaaf jecha waa hunda ishi jedhee oo itti seeni yoo ammallee osoma Saidoon ammallee dhalaa laalaa jira adada ni gabbahu fuudhee naggala Saidoon fuudhaa jira yoo na dhalaa biraa dhalaa waliin jira jedhee sammuun tiyya na cinqamtee maraachuu manna jaalala isaatiin gubadhee kiniinii kiyya dhugee yoo barbaadallee ammallee barakina irra dabaladhee garaa kiyya waliin qaqqabadhee maradhee ciisuu na wayya jedheeti malee waan biraatii miti silaa Saidoo sodaa sumayyaatii miti wallah manatti hin galaafadhe. Zim jee manumatti hin galaaf akka namni mana galu sani manumatti hin galaaf garuu sodaan an Saidoo irraa sodaadhee waan kanaa jechuudha. Amma mi'a tamma dubbitan inni kijibesaa rabbi Saidoo dhugaadha. Jechuun kaawwee yeroo baay'ee Saidoo wajjin haguma argisan wayituma waliin karaa gadi baaneetiin attaan buna dhuneenu ganu buna ay futti qaba jedhee bakka biraatti qaba. Hin beeku ani nagarree. Maatu sodaa ishee dhugaa Ani hordoftoota hin beeku ani nagarree. Ani isaa dhalaa laalu nagarree. Henki jirtus awwal jettee amma sodaatti. Maatu sodaa ishee dhugaa jirsan dubbachuun dhugaa jirtu kana hedduu takka jaalata Saidoon dhalaa. Takkaawoo fuudhee lamaa fuudhee ammayyuu inuun dhiisuu haga 5 6 7 8 9 fuudhutti Allahu aalam garuu ani hin beeku Saidoo duubni isaa waan inni ta'u Ati amma maraafuu Saidoo irraa garaa murattee jirtaame. maal godhadee dirqama murachuun keessaa aadaa hedduu takkaan waa hedduu na murachiise bakka waa hedduu na murachiise ilmaan isaa sanillee akka arguudhaa fi deebii anillee akka ciisee buluu fi Saidoon amma na wajjin dhaabbataa jira Saidoon nama laalaa jira osoma amma waa takka ulfaayee yookaan waan tokko ilmoo qabaannee waliin gabbahee Saidoon osoma achi jiru akkuma nama moobaayilii akkana zoorsuu fe'ee isii laalee liitoorkiin ni didee jedha liitoorkiin bara waan biraati. Wallahi Saidoon hedduu takka jaalata dubartii bismillaahi subhaanallahi garuu baay'ee jaalladha. Akka obboleessa kiyyaatti ammallee baay'ee takkaan jaalladhaan baay'ee takkaan isa kabaja Saidoo osoo taate lubbuutii ta'anii baasaa fi karaa waan biraatiin jechuudha amma maal godhaa sabbaree jira warri naaf jettanii cinqamtanii warri naaf jettanii boottanii warri naaf jettanii na yaaddanii warri naaf jettanii na arrabsitanii ati gowwaadhaan minaan jettanii anumaa fi malee isin bakka kiyyaan buutanii hedduu takka naa galatooma isinirraa hubadha isinitti aarii hin qabu isin badii takka hin qabdanii anillee isaaf jechayyuu osoo jaalachuu baadhee barakina sanii hin badaa kiniini sanii hin nyaadhu ture garuu hireen qooda rabbiiti jedhanii akka ammallee ta'ee wayi hamileenti yoo naddi deddeebiti bakka waa hedduutu na waswaaseetiin hin jira Roozaan gowwaadhaa karuma namni oofe deemamti Roozaan nama akkanaati jettanii gowwumti ni qaba ilmi hangafaa gowwaadhaa jedhanii mire akkasuma gowwaadhaa akkasumatti booyaa oolaallee akkuma argitanii asirratti
ani fakkeenyaaf walumaa galattu amma sa'aadama kana keessa mana keessatti wal fixnaa wal tumnaa maal goona osoo kaameraan jiraatee tiniin gagabbaa'u taate karaa kana hunda ciciisaa wallaa'u wallollee anillee hin deemu wallahi maa guyyaa meeqa karaara wallollee akkanatti ittiin ayaa hordoftoota karaa Intenaara. waa wayii ammaan akka fala waliin jennaami waan san yoo isin kafalte anillee hin aara yoo isin ani kafale isin illee hin aarti namu meeshaa lafa kaatee bakka tetteenee aarii ofirraa galchine wal arrabsine wal quufne asi booda gara manaatti galla akka edaatti jechuudha edaan bara kana duraan obboleetti hawaa ture barani wallahi maashaallah rabbiin naan kenne jira amma saada garuu obboleetti hawaa ture yeroo obbolee waltuma sana garte yaa rabbi obboleetti matii arga qabaadhe obboleetti maqabaadhe akkasitti waltumeen jedha ammallee anaaf sisteriin dieta ka duraan akkasii waltumne mooyyee kaakaan jiraami baadiyyaatti Osoo waliin akkasitti mansan tura, sanfaarraa wallollaa beetee midhaan kana faaddaan qootanii isinis kophattumti anis kophattum mataa kana hunda akkana qabnee wal harkifnaan lafa wallahi Aidu namatti tola hartoota kabajamtoota kennaa wallahi kanumaa fi hadda wanni nuti dhufneef dhiifa mallee nurraa ta'anatti illee naalinaa wallahi rabbi ammallee waa wahii deebisuufi qabdu hordoftoota keetii asumarratti jechuudha maa inni beekta yeroo baay'ee viidiyoo hamtee komantii jala deemtee ilaaltaa ani ilaalu komentii jala roozaan akkamii ulfaa silaa jetti komantiin baay'ee natti jalatti yeroo isaan ulfaa warri jettaniif dhugaan jirtu kun wadha isinii bayaa ulfa'e kasa'idooti hordofaa fi kabajamtoota kennaa ji'a afurrii guutee nuti dho'isinee nikaa wal godhannee turre misxirri jiru kana misxirri jiru kana roozaan ulfaa sila roozaan ulfamoo jedhanii namoonni baay'een komantii jalatti barreessu jiran jarri nikaa dho'isaadhaan wal godhatanii roozaan sa'idoodha garaa qabdii ulfaa asumaanuu mabruk jedhaanii margidanitti maashaallah tabaarakallaa sanuu ani ijoollee durbaallee baay'ee durba siin jedhanii mire garuu kasa'idoo dhiiraa amma kun dhiira garaa qabaatu jinaan dhiira siin jedhanii aga waan durba siin jedhan si'a akkasidha naan jedhanii asumaanuu mabruk jedhaanii baagamadde naan jedha inni na dhiisullee ani madayaa fi deettee kennitaa fi takka ammoo qaa wal deebitanii wal fuudhuuf amma lamaatu beekama nuti duraan nikaa wal godhannee dho'isaadhaan jechuudha yoo micaan kan keellee sa'idoo ji'a shan gahee jira garaa jira haara dhugaa seetanii yoona namni baay'een maal jedha beekta ima beeyne jechaa jirta yoona akkasii dhugaa seetanii nyaattanii kotta nama akkasiisanii intala akkasiisanii sanitti hin fakkaatanaa fi akkuma gowwaa ta'e kanatti wanni kiyya hundinuu xaqqabbaqaq jedhee taa'aa jechuudha. Wanni akkasii sun hin jiru nikaa rabbiitiin heerumaa nikaa rabbiitiin hiika kanaafuyyuu wanni minaamin hin jirni fi insin hin jirtu. Ulfi wayiitu hin jiru. Borciidha borcii sibichaa mitanillee hin qaba. Kunoo borcii qabaa furdoodhaallee. Furdoodha maashaallah irraa jira borcii qabdi malee. Inshaallah warroonni akka jettanii roozaan ulfa wayiitu hin qabdu eessaa fiddii eessaa ulfooyti. Kanaafuu iyyuu jaarsasii ka halaala godhattee ulfooyti malee akkanumatti ulfaa'uu wajjira. Biroo minaamin hin jiru. Yoo mala jedhan barbaree akkas goonaa jechuudha. Akkasitti akkas goona. Akkas hordoftoota kabajamtoota kennaa. Itu kan isin jaalannaa itu kan isin kabajnaa inshaallah ta'e rabbiitiin jaarsa kiyya ka rabbiin siif jedhee ka gaafa du'ullee waliin du'u wallahi wal duraa duuban hafuun barbaadu an jaarsa kiyya kana itti heerumu yoo du'ullee waliin du'a yoo jiraannillee jiru gaarii dhabnullee rakkannullee beelooynullee gaciifnee raafnee kaane jaarsa keessaniin barbaada wallahi laazim rabbiin nama akkasiisan naa kannu nama ofii jaallatte naafaa kannu ana hedduu takkaan jaarsaa fi nama gaarii jedhee yaada garuu naaf nama gaarii miti. Alhamdulillah rabbil alamin. Jechuun rabbiin barna ofii jaalatu mokkoraa namni rabbiin jaalatu kun mokkoramee booddeen isaa inshaallah waan khayrii qabdu rabbi isa qunnamaa jechuudha. Inshaallah ዛሬ ጨረስናኛል የኛ ወሬ ሰኢድ ጨረስ ወሬን ሮዛ ቲቪ ወሬ ሰኢድ እኔ አማርኛ አላቅም እኔ አማርኛን በደንብ አቃለው ዛሬ የኛ ሰኢድ በቃ ልግባ ተውኩት ልግባ የለም I love you too so much. Isin jaalana nagaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.